kutaa irraa kana keessatti wanti ilaallu maali yoo jettani namta ka biyya alaa kana dhaqee yookiin biyya faranjii jedhan tana dhaqee interview godhaa jechuudha dura hojii fedhe seenuuf. Okay? Hojiin irratti xiyyeeffannu hojii qulqulleessummaa ta'u. Hojii qulqulleessummaadhaaf deemtee sababa afaan wallaaluutiif yeroo dura biyya san seentu. Okay? Gaafii isaan si gaafatan wallaalurraa yookiin immoo akka itti deebisan wallaalurraa hojuma salphaa silaa qulqulleessummaa kanaa yeroo dhabnu baay'inaan ni mul'ata yookiin ni dhageenya. Wantoonni akkanaa kun akka nu mudanneef kanarratti dalaguu barbaannaa irraan tana. Okay? We learn everything through simple conversation. Okay? Kana kan barannus conversation yookiin haasawa gabaabaa akkuma isaan achi nama gaafatanii san bifa gaafii fi deebiitiin yookiin immoo af gaafii jedhamu interview fakkeessine. Okay, kan isinii dhiyeessinu ta'a. Let's begin. Haa eegallume. Asirratti interviewer ka jedhu kuni nama interview nama godhu kursirra taa'u jira. Ati teessee gaafii isaan si gaafatan deebisuuf deemta jechuudha. So akkaataan inni itti eegalu akkana fakkaata. Hello, what's your name? My name is Hatik. Agartanii mi jalqaba irratti maallaqa akkam naan jedhe hello naan jedhe. Hello, what is your name? Maqaan kee eenyu naan jedhe. San booda maqaa eega na gaafate an maqaa kiyya deebisuun qaba jechuudha. My name is Hatik jedheetiin deebiseef maqaa kiyya itti hime jechuudha. San booda maal naan jedha. Where are you from? Where are you from? I'm from Ethiopia. Akkuma agartan eessarraa dhuftee siin jedhe jechuudha. Namni interview si godhu kuni intervieweriin yookiin immoo namni afaan namni gaafii si gaafatu kun hojii akka seentuuf. Okay? Gaafii si gaafatuuf hojii taa'u kuni interviewer jedhama jennee so eessarraa akka dhufte si gaafata jechuudha. San booda eessarraa akka dhufte itti himte jechuudha. Amma dhimma kana keessatti an Itoophiyaa irraa waan dhufeef I'm from Ethiopia jedheetiin deebisuu qaba jechuudha. I came from Ethiopia jennee if dheeressu irras I'm from Ethiopia an Itoophiyaa irraa jettee deebista jechuudha. Kan itti aanu maal la gaafatu malame. Why do you want this job? Why do you want this job? I want to work and help my family. I'm a hard-working person. So maal la gaafate? Kana na gaafate jechuudha. Why do you want this job? Jedhee na gaafate miti. Hojii kana maaliif barbaaddaa jedhe. Okay? Wanni isaan si gaafatan, wanni itti aansee isaan si gaafatan hojuma kanaayyuu maaliif barbaaddaadha. Okay? Yeroo takka afaanis beeknee maaliif akka barbaannu deebisuu dadhabnaa jechuudha. Maaliif hojii sanuu akka barbaannu. Okay? So deebisaan isaa akkam ta'e akkamiin deebiseef. I want to work and help my family. Hojjedhe maatii koo gargaaruun barbaadaa ka jedhu dura irratti ibsitaaf. Full stop. Dhumate asirratti. San booda I'm hard working person. Ani nama hojiitti cimaati, hojiitti jabaadha. So kanaafin hojii kana hojjechuu barbaada ka jedhu deebistaafi jechuudha. Do you have experience in cleaning? Do you have experience in cleaning? Yes, I cleaned houses, offices, and classrooms before. So maal la gaafate asirratti do you have experience in cleaning work naan jedhe hojii qulqulleessummaa irratti asirratti experiencein hojii muuxannaadhaan beektani in cleaning qulqulleessummaa irratti. Okay? Cleaning work jechuun hojii qulqulleessummaa irratti muuxannaa qabdaa ka jedhu na gaafate jechuudha. So an maal deebiseef dura irratti yes ka jedhu deebistaaf. Eega yes jette booda muuxannaa qabdu himtaaf. I cleaned houses. Yaa manneen qulqulleessaan ture. Offices waajjiraalee qulqulleessuun ture. And classrooms before. Kana dura kutaalee barumsaatis kutaa barnootaa kan adda addaatis qulqulleessuun ture ka jedhu akkasitti deebisnaa jechuudha. Itti aansee maal na gaafachuu mala laata? Waliin ka ilaallu ta'a. What tools do you use for cleaning? What tools do you use for cleaning? I use broom, mop, bucket, and cleaning spray. Asirratti maal na gaafate? What tools do you use? Okay. What tools do you use for cleaning naan jedhe. Asirratti meeshaaleen ati fayyadamtu qulqulleessummaadhaaf maal faadhaa ka jedhu na gaafate. Okay. Samboodhaan maal deebiseef. I use a broom. Isa soorarratti agartan kana jechuudha. Afaan keenyaan haxooytu jennaan himi.
San booda kana maal jennaan? Map. Map jennaani. So kunis isa suurarra agarru kana. Afaan keenyaan immoo maal akka ta'e koomentii jala naa kaa'a. Inni kun immoo bucket jedhama. Bucket jechuun baaldii seenuun kana jechuudha. Akka baaldii fakkaatu kana. And maaliin fayyadaman jedheeni cleaning spray. Wanta afuufan kana jechuudha. Okay, afuufaadha. Qulqulleessanii kana jechuudha. Okay, san booda maal na gaafatame? Can you walk in the morning or at night? Yes, I can work anytime, morning or night. Okay, so asirratti maal na gaafate? Maalin deebise? Can you work in the morning naan jedhe? Okay, can you work in the morning? Ati kan dandeessu jechuudha. Ganama moo, okay, morning jechuun ganama. At night moo halkanii jedhe. Kan hojjechuu dandeessu jedhe yeroo an hojjechuu danda'u irraa na gaafate jechuudha. Kaanin danda'uudhaa miti. Can you work in the morning ganama moo or at night halkan hojjechuu dandeessa ka jedhu na gaafate jechuudha. So applikantiin yookiin namni hojii kana galfachaa jiru anaa miti. Asirratti maalin jedhee deebiseef? Yes. Yes jedhee I can work anytime. Yeroo kamiyyuu hojjechuu nan danda'a. Morning or night ganamas ta'e galgala hojjechuu nan danda'a ka jedhu ibseef jechuudha. Gaafiin itti fufa. How do you work with other people? I respect others and like to work as a team. Asirratti hoo maal gaafatameetiin maal deebise? Maal na gaafate? How do you work with other people naan jedhe namoota biraatii wajjin akkamitti hojjetta gaafii jedhu kana si gaafatan. Yeroo takka takka akkamittiin hojjettaan kunu bitaasitti ta'a jechuudha. Akkitti hojjetan akkamigaa? Hojuma hojjettaa mire? Waan biraatii miti kana jechuun akkaataa itti hojjettu akkana itti deebisuu dandeessa. I respect others namoota hojii hojjettu ni kabajaa. Okay, namoota biraa in kabajaa jechuudha kan achi keessa hojjetan. Okay, and like to work as a team. Okay, akka gareetti hojjechuus nan jaaladhaa jedheen itti hime. Namas nin kabajaa akka gareettis gareedhaan hojjechuu yookiin garee san keessa ta'e hojjechuu nan jaaladhaa ka jedhu itti hime jechuudha. Why should we hire you? Why should we hire you? Because I'm honest, careful and always do my best. Asirratti hoo maal na gaafate? Why should we hire you jedhe. Why should we hire you? Hire jechuun qacaruudha. So maaliif si qacarraa siin jedha lafaa ka'eetu. Okay? Maaliif si qacarraa jechuudha hojii kanaaf jedhee si gaafata. Maal jettee deebista gaafii akkanaataan? So asirrattis waan biraa jenneen deebisu kana. Because I'm honest. Sababni isaas ani nama amanamaadha. Careful, nama of eeggataadha. And always do my best. Yeroo hunda waan danda'u akka gaariitti hojjedha jechuudha. Waan hin hojjedhu sana if keessaa beetiin akka gaariitti nama hojjetu waan ta'eef kanaaf na qaxartu jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Waan hojii keessan natti tolee fi waan maallaqni bareedaa qabduu fi kana na haasoftu jechuudha. Clear? Good. Thank you for coming, Haddock. Thank you for coming, Haddock. Thank you very much. So asirratti interview waan xumuramee jiruuf namichi interview na godhu hojii kana na naquudhaaf thank you for coming. Thank you for coming naan jedha. Maqaa kiyya na yaamuudhaan thank you for coming Haddock naan jedhe. Dhufuu keetiif galatoomii naan jedhe maqaa kiyya yaame. So nama galatoomi siin jedhe thank you very much jettee deebisuus dandeessa jechuudha. Atilleen haalaan galatoomin jechuu jirta jechuudha. So akkasitti gaa deemtee hojii ta'e teessee bilbila kee eeggatta jechuudha. Guyyaa kan si bilbilamee hottu hojii eegalisiin jedhan dhageessa jechuudha. I hope so. So amma al tokko conversation kana osoo ibsettiin kannine conversation qofa. Okay? Haasawa anaa fi namicha interview na godhu jidduutti adeemsifamu kallattiidhaan haa hordofnu. San booda gara xumuraa deebina. Hello, what is your name? My name is Haddock. Where are you from? I'm from Ethiopia. Why do you want this job? I want to work and help my family. I'm a hardworking person. Do you have experience in cleaning? Yes, I cleaned houses, offices, and classrooms before.
What tools do you use for cleaning? I use a broom, mop, bucket, and cleaning spray. Can you work in the morning or at night? Yes, I can work anytime, morning or night. How do you work with other people? I respect others and like to work as a team Why should we hire you? because I'm honest, careful, and always do my best. Thank you for coming, Hardik. Thank you very much. So, intervichi kana fakkaata jechuudha walumaa galatti. Isin amma kanarra dhaabbachuudhaan yeroo intervii takka gootan jechuu biyya alaa Kanaadaa, biyya feete Ameerikaas haa ta'u biyyuma feete jechuudha. Ingiliffaadhaan interviin tokko qulqulleessummaas maan taane, okay? Wantootuma fedheef yoo si gaafatan gaafileen isaanii kanneen irraa baay'een fagaatu. Deebisaan keetiin illee kanneen irraan fagaatu jechuudha. Wantoota kana fakkaatu si gaafatan taanaan wantootuma akkasii deebistaaf jechuudha. Qulqulleessuma irratti arraan tana kan hojjennedha. Kanarraa kana qulqulleessuma irratti hojjenne kutaa itti aanu immoo eegduu yookiin immoo gaardii waa eeguu irratti intervii isaan si godhanii fi deebii isaanii jennee qabannee kan dhufnu ta'a. Viidiyoo kana namoota biraatiif share gochuu akkasuma like gochuu fi haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Namoonni biraatis akka irraa fayyadamu gargaaraan isiniin jedha. Viidiyoo itti aanuun barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti. Have a fantastic time. Bye bye for now. So amma gara objectii dhufnee jirra. Objectiitti osoo hin seenne dura qoqqoodamni kun akka nu duraa waliin dhoofne if duuba deebinee halaallu waan tokko. Jalqabarra maal jennee waa'ee nuti arra laalaa jirru waa'ee personal pronouniti jenne. Personal pronounin bakka lamatti adda baha. Subject and object pronouns jedhamuudhaan. San booddee waa'ee subject pronounidha. Tokko tokkoon ilaallee jechuudha. Subject pronounin singularii fi maalitti adda baha jenne pluralitti adda baha. Okay? San booda itti aansinee kalaaluu qabnu maali? Waa'ee objectiiti gaha. Personal pronounin maalitti adda baha jenne dura subject and object jennee waan adda baafneef waa'ee subjectiidhaati kan reefu laalle. Amma immoo waa'ee object pronouns isa jedhu laalla jechuudha. Subjectiin isa gocha raawwatu yoo ta'u, objectiin immoo isa gochi irratti raawwatu yookiin immoo fudhataa gocha saniitti ta'a jechuudha. Mee Ingiliffaadhaan maal akka ta'e ilaalla. What are object pronouns jedha. Maali jedha objectiin. Object pronouns jechuun maal jechuudha jedha. According to this explanation, object pronouns are words we use instead of nouns to show who receives the action of the verb. Kana jechuun wanti object pronoun jedhamu kuni it is a words we use jechoota nuti fayyadamnudha. Jechoota nuti fayyadamnudha jechuudha. Instead of nouns bakka maqaa buusuudhaan jechuudha yookiin bakka maqootaa buusuudhaan nuti fayyadamnudha jechuudha. To show who receives the action agarsiisuudhaaf jechuudha. Eenyutu gocha san fudhataan gocha sanii. The action jechuun gochaa miti. Action of the verb gocha verbii sanii jechuudha. Eenyutu fudhatee kan jedhu agarsiisuudhaaf kan nuti fayyadamnudha jechuudha jedha. Okay? Examples of object pronouns. Me, him, her, us, them, it, you. Now it is time to check ourselves whether we're clear with the lesson or not. So amantana exercise yookiin immoo gilgaala hojjechuu deemna jechuudha. So sakandii shan keessatti raawwattu jechuudha. Sakandii 5 isinii kanna. Sakandii 5 yeroo dhumtutti deebisaa isaa mataa keessaa qabaachuu qabdu jechuudha. Question number 1. Blank space I'm going to school jedha. Blank space I'm going to school. A, me, B,
I, C, my, D, mine. The answer is B, I. I am going to school. Sababni isaa maali? According to the explanation given, I is subject pronoun. Okay? I maali? Subject pronoun idhaga. Maal jenne? Akka ibsa keenyatti jechuudha. I'n subjectii keessa tokko jechuudha. Subject pronoun warra jedhamu keessa tokko jechuudha I'n. Okay? Keessaafu singular subjectii keessa jirti jechuudha. It is used before the verb. Verbii gama duraatiin dhuftii jedha. Okay? Kana jechuun hima gama duraatiin dhuftii jechuu karaa biraatiin. Okay? Verbiin kan jennu isa am jedhu kanaa jechuudha. Amin maali? Linking verb warra jedhamu irraa. Okay? Sila mi jechuunis anuma jechuu waan ta'eef maali? Isin objectiidha waan ta'eef asitti hin galtu jechuudha. Okay?